Manni hojii abbaa alangaa godina Gujii lixaa yaa'ii abbootii alangaa isa jalqabaa taasiseetiin hin jira. Yaa'ii kanarratti sananni waliigaltee hubannoo seeraa Yuunivarsiitii Bulee Horaa, mana hojii abbaa alangaa godina Gujii lixaa fi Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa damee kibbaa waliin mallatteessanii jiru. Itti gaafatamaan mana hojii abbaa alangaa godina Gujii lixaa obbo Qananii Mootii waggoottan 5 darban keessatti galmeewwan qormaataa 4,000 dhiyaatan irratti murteen abbaa alangaa kennamuu dubbatanii. Hojiiwwan gurguddoon waggoottan 5 kan manni hojii abbaa alangaa hojjetu keessaa muraasni isaanii tokko galmeewwan qormaataa 4,000 dhiyaatan hunda irratti murtii abbaa alangaa kan kenne yoo ta'u galmeewwan 3,506 irratti himanni banamee murtii garaagaraa kan itti kennamaa turedha. Hojiiwwan mirkaneessa sanadoota fi kennaa hayyamaa jalattis galmeewwan 7,145 kan hojjetame yoo ta'u mallaqni gara qarshii 2,291 dhimmuma kanarraa mootummaaf galii kan ta'edha. Dhimmoota dantaa mootummaa fi uummataa ilaalchisee gorsaan qarshiin miliyoonni 7,112 fi qarshii 49 fi falmii immoo qarshii miliyoonni 21,879,166 waliigalatti qarshii miliyoonni 29,991 fi 215 kan ta'e mootummaaf galii akka ta'e beekamaadha. Hubannaa seeratiin wal qabatee akka waliigalaatti waggaa 5 kana keessatti namoota 4,499,808 ta'aniif hubannoon seeraa yeroo garaagaraatti mata dureewwan garaagaraa irratti kennamee turee jira. Hoogganaan itti aanaa mana hojii abbaa alangaa Oromiyaa obbo Tukaanaa Udaa waaqaan gaditti dubbiin jabduun dubbii hirriba keessaa nama kaasuun akka namni aduu arguu karaa keessaniin dhumatti waan ta'eef baga gammaddan jechuun hirmaattota yaa'ichaaf ergaa dabarsanii jiru. Hawaasa olaantummaa seeraa amanee mirgaa fi dirqama isaa beekee biyya qulqullooftu dhaloota qulqullaawaa dhaalchisuu keessatti ga'een abbootii alangaa olaanaa ta'uu himuudhaan yaa'ii kanarratti rakkooleen sirnaqaa keessatti argaman irratti mari'achuun furuu akka qabanis dhaamanii jiru. Waaqaan gaditti dubbiin jabduun dubbiin sammuudhaan wal qabattu dubbiin halkan hirriba keessaa nama kaachee akka nani aadu nama gootu karaa keessanii furmaata argattu jechuudha. Gariitti riifer godhamu jiru. Riiferaansiin nama hamileen isaa cabe nami mirga isaa duraa sarbame mana hojii abbaa alangaati. Olaantummaa seeraa ifirraa kaanee hawaasa naannoo keenya jiruu gaagalee mirkaneessa hawaasa olaantummaa seeraatti amanee mirgaaf dirqama isaa beekee biyya qulqullooftuu dhaloota qulqullaawaa dhaalchisuu keessatti gahee guddaa qabna waan ta'eef yaa'ii kanaan rakkoolee sirna haqaa keenya keessa jiran irratti mari'atanii irra madanne kallattii fuulduraa kaa'anne qorannoo babal'aa geggeessine waggaa har'aatti nagaan kan walitti deebinu ta'a. Hirmaattonni yaa'ichaa gama isaaniitiin yaa'ii kana keessatti abbaan alangaa fi manni hojii abbaa alangaa eenyummaa fi maalummaa isaa kan keessatti of ilaallu waan ta'eef yaa'iin akka kanaa barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru. Abbaan alangaa fi akkasuma manni hojii abbaa alangaa eenyummaa isaa maalummaa isaa fi eessa akka jiru keessatti kan of ilaalu jedheetii yaada. Keessattuu dhaddacha keessa abbootii alangaa beekamtii abbootii alangaa kan jedhu barreeffama achi dura dubbisaa laalamaa ture sun abbaan alangaa hojii isaa jalqabumaayyuu hin beekamti maal akka hojjetu beeka walitti dhufee eentu maal hojjetaa jira carraa kana nami tokko beekamtiin asitti kennamee fi badhaasa beekamtii waan gaarummaa kennamaaf taanaani carraa kanaan maal akka ta'e hubannoo itti uumu hubannoo waliis uumu jedheetiin amana. Gaaddisa abbootiin alangaa jala ta'anii wantoota garaagaraa dhimma kenna tajaajila uummataatiin wal qabatu haqaa wal qabatu gaaddisa abbaan alangaa jala ta'ee ittiin mari'atee maal goonaa akkamitti hojjanna kan jedhu jalaan maratu ta'uusaa hundi keenya hubanna. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Gujii lixaati.